magaala tokko qabachuudhaa fi baadiyyaa isaa qabachuudhaa fi tattaaffiin isaan godhan jira. Sanaan alaa Abargallee kan jedhamu Waaqimraa yookiin zoonii Waaqimraa kan warra Aagaw achi keessattis sochii gochaa jiru. Sochii kanaanii aanaa Abargallee jedhamu deebisanii akka qabataniitu dhaga'ama. Sanaan ala gara dhiyaatti waraanni hamaan gaggeeffamaa jiru. Gara dhiyaatiin egaa Maayisabrii kaleessa akka qabatanii Maayisabrii keessaa adda Ramaxii akka qabatanii dubbatamee jira. Sanaan Walqaayit keessatti egaa loltuu hedduu garasitti bobbaasanii loltuu hedduun waraanni guddaan garasitti deemaa akka jirudha. Gama biraatiin gara Gondarittis tarkaanfachaa jiru. Gara Gondarittis baay'inaan deemaa jiru. Gara Gondariin egaa amma akka mul'achaa jirutti gara Gondaritti Dabaarqa mataa isaatiin waraanni jiraachuu akka noolleedha kan dhaga'amaa jiru. Zaarimaa iddoo jedhamu akkasumas Coobar iddoo jedhamu waraanni bakka bal'inaan itti gaggeeffame kuni waraanni kuni tarii kan Abiyyii fi kan jaraa kan gargar godhu jarri ammallee gargaarsa dhoksaan yookiin lafa jalaanii iddoo baay'eedhaa argachuu hin oolle. Kanaa fi ammallee humna gaariidhaan akka jiranii kan mul'isu kuni. Gama biraatiin gara loltuu biyyattii gaafa ilaallee jennu loltuun biyyattii tokko nyaata dhabee baay'ee akka rakkachaa jirudha. Rakkoonii galaa dhiyeessuu akkasumas waan barbaachisu dhiyeessuu akka baay'ee miidhee jirudha. Kanarraa kan ka'e kana dura naannoon Amaaraa hojjettoonni mootummaa guutuun gara waraanaa akka deeman sanaan alas milishaanii fi hidhattoonni garaagaraa akkasumas faannoon hundi gara waraanaa akka deeman godhee hundumtuyyuu namni humni isaa gahe hundi gara waraanaa akka deeman godhee haala saniin human waveidhaan qabuudhaa fi tattaafatees wanti sun otoo hin ta'in hafee jira. Otoo hin milkaa'in hafee jira. Kanaan egaa naannoon Amaaraa naannoo nama miliyoona tokko ol irratti hirmaachisee jira jedhamee yaadama. Isaan keessaa namni hedduun dhumanii jiru yoo xinnaate 150 naannoon namni 200 kun du'ee kun miidhaan akka irra ga'eedha kan dubbatamaa jiru. Kuni amma anmaanii jabil ta'ee jira. Humna ittiin akkasitti tursiisuu dandeenyu. Hunda caala egaa warri Tigraay tokko akka tooftaatti kan isaan fayyadamanii erga naannoo Amaaraatti bahaniin booda mootummaa irratti dhiisan kana mootummaan waraanni gaggeeffamaa jiru. Waraanni otoo hin gaggeeffamin isaan kana callisanii qallabuun baasii guddaadha. Mataa dhukkubbii guddaadha. Kanarraa kan ka'e warri Amaaraa humna dhabanii achiin booda maatii keessanitti deebi'aa jiranii maatiitti deebisuun isaanii hin beekama. Kanarraa kan ka'e egaa amma humni aga durii sana ittisuus waan dhabamaa jiru fakkaata. Kanaaf amma haaluma salphaa ta'een duubatti deebi'aa jiru. Iddoo baay'eettis booji'amaa jiru. Kanaaf amma tattaaffii guddaan gara dhiyaatiin godhamaa jiru kuni Walqaayit deebisanii qabachuu fi karaa bansiisuuf fakkaata. Gama biraatiin oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaatiin maatiin Jawaar hidhaadhaa ba'anii jiru. Maatiin Jawaar hidhaadhaa kan ba'anii har'aa egaa kan hidhamanis har'umaa of course ganama sa'aatii 12tti hidhamanii gara galgalaa kana sa'aatii dheeraadhaaf erga hidhamaniin booda akka ba'anii Dooktar Lillii Jamaal dubbattee jirti. Feesbuukii ishee irrattis maxxansitee jirti. Maaliif akka hidhamanis hin dubbanne garuu aarii akka qabduudha. Bilbilee fi bilbila nuu kaasuu hin dandeenye. Gama biraatiin abukaatoo isaanis Tuulii
dubbisuudhaa fi yaalii goonanii nuun milkoofne. Kanaafi sababni isaan hidhaniif haga ammaa hin beekamu. Haa ta'u malee wanticha sodaachisuudhaaf akka ta'e namoonni baay'een dubbachaa kan jiranii keessattuu warra hidhaa jiranii terrorize gochuudhaa fi yoo akkas gootanii maatii keessan isinii naannoo harka jiru akka barbaanne gochuu ni dandeenya ergaa jiru dabarsuuf akka barbaadani. Lammaffaa Oromoodhanis yookiin immoo warri Oromoon jaalanne ammallee kana gochuu ni dandeenya, ammallee humna qabna, ammallee waan barbaanne raawwanna jechuu akka ergaa akkasii dabarsuu akka danda'u kan dubbatanii. Sanaan ala namoonni 80,000 olii mana hidhaa Saudiitti rakkachaa akka jiran himamee jira. Kana egaa mootummaan mataa isaatiin amanee jira. Mootummaanii dhugumaa lammiilee Itoophiyaatti xiyyeeffatanii lammiileen Itoophiyaa Saudiitti akka mana hidhaa keessa galanii fi mana hidhaa keessa akka dararamanii ta'ee jira. Kanaaf kan godhamuudhaa deemu nuti mootummicha dubbisne achiin booda yeroo gabaabaa keessatti gara biyyattiitti akka galaniin goonaa jedhee jira. Diyaasporaadha jedhanii isaanii diyaasporaan isaanii ittiin sirban kuni uummanni kunis silaa akka diyaasporaatti silaa akka namaatti ilaalamuu qabu, akka namaatti xiyyeeffannoo argachuu qabu, akka namaatti mootummaan kan namoota kanaafis xiyyeeffannaa itti kenneeti kana gochuu qabu. Kuni egaa namoonni keessa beekan akka nutti himanitti waldiddaa mootummaa Saudiitii fi mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru irraa kan ka'edha jedhama. Kana duras naannoo bara 2014 yeroo waraanni Yamanii ka'ee Yamaniin cinqamte jettu waraana galchaa waraana nu gargaaratoo waraana keessanii waraanni Itoophiyaa gara Yamaniitti akka galuu jettee Saudiin gaafattee jennaanii didanii nuti dhimma kana keessa hin galluu jedhanii. Hello. Oduun dhiyeessaa jira. Ergaa hoo qabaatte. Wanti haaraan hoo jiraate. Hayyee biyyaa nu bilbilanii egaa nama odeeffannoo nu kennuu ture nama biyyaati. Dhiifama nu gootu kanumaanii gama biraatiin egaa amma rakkoon kun kan dhalachuu danda'ee Saudiin Iraan wajjiniin waan wal jibba qabduu fi mootummaan Itoophiyaa immoo Iraanitti garmalee waan michee fi Iraan karaa meeshaa waraanaatiin gargaaraa waan jirtuu fi waan baay'ee bitaa waan jirtu meeshaa waraanaa gurguddaa ishee irraa bitaa waan jirtuu fi kanarraa kan ka'e Saudiin mufatteeti uummata nagaa irratti haaloo ba'aa jirti. Kuni jala muramee beekamuu qaba. Rakkoo geopolitiksiiti. Uummanni kun uummata nagaati warra eeyyama qabudha waan hunda qabudha. Garuu wanti isaan balleessan tokkos hin jiru. Yoo balleessan yakkaan gaafachuun ni danda'ama. Sanaan ala garuu manatti uguranii kana gochuun sirrii miti. Akkasuma ta'ee egaa kan argaa jirru sana gaafa isaan godhanidha. Kanaaf rakkoon yeroo dhiyootti waan furamu hin fakkaatu. Mootummichi humna qabaatee waan fidu hin fakkaatu. Kanarraa kan amma dubbachuu fi danda'u namoonni beektanis egaa waan garaagaraatiin gargaarsa kan gochuu fi danda'u ILO'dha.
International Labour Organization itu waan kana gochuufii danda'a. Kanaaf otoo isatti iyyatanii achiin booda mootummaa addunyaattis yookiin biyyoota garaagaraatti iyyatanii biyyoonni garaagaraa gargaarsa godhanii fi gara biyyaatti galchanii gaariidha. Sanaan ala mootummaan amma yeroo dhiyoo kana keessatti walitti dhufeenyi Saudiitii fi Itoophiyaa hin fooyya'aa jedhamee hin eegamu. Maaliif warra dhiyaatirraa haga fagaachaa deemu Iraan irratti hirkachaa deema. Iraan irratti haga hirkachaa deemu immoo Saudiidhaan gargar ba'aa deema. Saudiin immoo hagasuma fuulatti goruu fi lammiilee nagaa irratti haaloo ba'uudhaan kan argisiisti. Kanatu jira. Gama biraatiin ogeessonni fayyaa NGO wajjiniin walii galuun ramaduu fi jedhameera. Egaa bara kufaatii bara even hojjettoota isaaniitii mindaa kafaluu hin dandeenyerraa gaanii jiru kan kuni nutti mul'atu. Kana dura akka jedhametti kana dura ogeessonni fayyaa fi barsiisonni kan isaan qaxaramanii mootummaan federaalaa bajeta qabaa. Bajeta saniini mootummaan federaalaa naannolee fi magaalotaa fi qaxaree ergaa achiin booda naannoleen fi magaalonni ofii isaaniitii haa qaxaratanii jedhamee aangoon kun naannoleedhaa kenname. Naannoleen ofii isaaniitii qaxarachuu erga jalqabaniin booda amma keessattuyyuu waraanni kun erga jalqabeen booda bajanni hanqinni bajataa guddaan isaa waan mudatee fi naannoleen ogeessota fayyaa qaxaruu hin dandeenye humna hin qabanii bajata haaraa hin qabanii kanarraa kan ka'e doktoroonni hedduutu barbaachisaa. Doktoroonni iddoo hundumatti iyyuu haalli reeshoon doktarii namni tokko doktarii tokko kan jedhamu reeshoon biyya sanii naannoo 3,000 jedhama. Doktariin tokko nama 3,000 kan inni reeshoodhaan laalu. Biyya biraatti garuu achuma Keeniyaatti gaafa laallee jennee naannoo 1,000 dachaa 3 caalti Keeniyaan mataa isheetiin. Kanaaf doktoroonni kuni barbaachisoodha. Doktoroonni kuni hojjetanii nyaatanii buluu qabu. Uummata isaanii tajaajilanii waan barataniini. Kanaaf doktara fayyaa mataa isaatiin nama egaa qaxaruu dadhabaniidha. Doktara fayyaa mataa isaatiin qaxaruu dadhabaniiti booddee erga rakkatanii jedhaniin booda wanti kuni akka malee waan baay'atee fi akka malees waan humnaa ol ta'ee fi amma mariin erga godhameen booda waliigalteen ga'ame jedhanii jiru. Waliigalteen kuni kadhatanii doktoroota qaxaruu fi kanaanii Ministeerri maallaqaa qarshii barbaadaa jedhanii ministeerri maallaqaa qarshii erga barbaadeen booda ministeerri maallaqaa keessattuyyuu dhaabbata NGO Baafaa jedhamu tokko kadhatee jira. Baafaa tolee kan waggaa tokko ani nan danda'a jedhanii jiru. Kanaaf inni gaafa fidee jedhee ministeerri fayyaa yoo ministeerri maallaqaa Ahmad Shidee jechuudha. Inni Baafaa sanirraa qarshii amma tokko yoo fidee jedhee ministeerri maallaqaa ministeerri fayyaa immoo walakkaa kaffalaa. Walakkaa ministeerri maallaqaa walakkaa ministeerri fayyaa akkasitti erga qaxaraniin booda waggaa tokkoof akkasitti erga deemaniin booda waggaa lammaffaatti ministeerri maallaqaa isaa gaafa deemu naannoleen immoo parsantii 25 kafaluu jalqabu. Haala sanaan deemanii hanga waggaa 4tti akkasitti erga deemamiin booda waggaa 4tti hojjettoonni kun dhaabbataa ta'uu bajeta dhaabbataa qabaatanii mindaa dhaabbataa qabaatanii akkasitti hojjetu jedhamee jira. Kun egaa hagam akka rakkoo guddaa keessa jirtu biyyattiin hojjetaa haaraa mataa isaatiin qaxaruu akka hin dandeenye kan isinitti argisiisudha. Kana bu'aan waraanaa waan biraa miti. Bu'aan waraanaa diinagdee ofii barbadeessuudha. Diinagdee ofii balleessuudha. Humna ofii balleessuudha. Nama barate balleessuudha.
jechuudha. Kanaadha kan Abiyyi biltsiginnaa keessa biltsiginnaan jedhamu. Biltsiginnaa jedhamee bara biyyattiin doktara waggaa torba baratee bahee qaxaruu hin dandeenyerra bara geenyedha. Biltsiginnaan Abiyyi odeessu isa kana. Egaa kuni biltsiginnaadha moo hiyyummaadha kan isinumti ilaala. Badhaadhina moo hiyyummaadha kun hiyyummaan jirre keessa galuudha kuni. Yeroo kamiyyuu bara dargii akkasitti kufaatiin hamaan ga'e jedhamu sana bara sana doktarri hojii hin dhabne bara kana garuu hojiin hundumaayyuu hojiin dhabamee kunoo sadarkaa kanarra jirra. Gama biraatiin Abiyyi koree hojii raawwachiiftuu PP walitti qabe jedhanii jiru. Abiyyi koree hojii raawwachiiftuu PP erga walitti qabeen booda mari'achiisee jira. Marii kanarratti Abiyyi dhugaa jiru itti himee jira jedhanii dhugaa jiru egaa dhugaa awwaala dhoksanii du'a dhoksanii awwaala maal godhuu sanii diinagdeen akkatti kufee jira. Abiyyi akka jedhetti waraanni kuni hanga eegne olii kufaatii diinagdee fi kufaatii siyaasaa nutti fide jedhee jira. Siyaasni already du'ee jira. Siyaasa waan jedhamu hin jiru biyyattii sana keessa. Siyaasni amma siyaasa kan ta'e Abiyyitu fedhii isaatiin waan barbaade godha. Fakkeenyaaf mormitoota warri jedhaman ammaan achi mormituu miti. Royaalidha. Royaal oppositionidha. Ooma iddoo hin qabani. Iddoo tokkoyyuu hin qabani. Mormuus hin danda'ani. Yaada alternatiivis dhiyeessuu hin danda'ani. Kaabinii Abiyyi keessa jiru. Already kan Oromoo duubanii dhugumaan warra mormanidha. Dhugaan jijjiiramna akka dhufu warra godhanidha. Sanaan ala warri guutumatti warri Amaara keessattuyyuu iliitii Amaaratiin hoogganaman dhaabbileen siyaasaa duraanii akka hundumtuyyuu daffanii ture tokko ol yaa'anii akkuma aramaa kosiirra marguu gidduma hundatti biqilan tokko amma iddoo egaa akkuma kosii sana idduma hundatti darbatamanii jiru. Duris jibbaa Oromoo fi jibbaa warra Tigraay malee dimokiraasiin dhimma isaanii akka hin taane kan argisiisedha. Kanarraa kan ka'e amma siyaasni hin jiru, siyaasni hojjetamaa hin jiru. Rakkoo keessa biyyattiin jirti. Biyyattii sani kan alternatiivii dhiyeessuu fi karaa kanaan keessaa baana jedhee dhuguma siyaasaa biltsiginnaadhaan ala faallaa ta'e yookiin immoo biltsiginnaadhaan ala sirriidha jedhee kan dhiyeessaa jiru gara Oromoo qofaani. Kanaaf siyaasni kuni humnoota Oromoo fi warra federaalistii jedhaman mootummaa kana warra mormanii fi warra mootummaa kana utuban isaan lamaan jidduu ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e egaa Abiyyi amma siyaasni keenya haga eegne ol kufee jira. Karaa dippiloomaasiis akka malee kufnee jirra jedhee jira. Biyyattiin ammaan achi ministeera ajaa biyya alaa hin qabdi jechuun hin danda'amu. Ministeerri ajaa biyya alaa biyyattii noomooriidha. Diyaasporaadha. Diyaaspora nama ordinariidha. Nama ordinarii nama akkanumaanii aktivistoota noomoor jedhanii tiwiitarii manni hojii yookiin immoo embaasiin biyyattii yookiin immoo wanta biyya alaatii dhufu kana dhiibbas haa ta'uu yookiin immoo waliigaltees yookiin mariin kan gaggeeffamu hin jiru. Diiliin biyyoota biraa wajjiniin gaggeeffamu hin jiru. Biyya dhihaa wajjiniin amma haala amma jiru kanaani even dippiloomaatonni warra hooggantoota biyya alaa kana yookiin warra aangoo qabanii fi karaa seeratiin karaa addunyaan bareen karaa dur deemamu karaa sirrii ta'een dippiloomaasii sirrii ta'e gaggeessuun hin danda'amne. Kanarraa kan ka'e diyaasporaatti bu'anii diyaasporaadhaan nu iyyaa diyaasporaadhaanii foreign ministeriin keenya isinii biiroon keenya tiwiitariidha. Tiwiitariirratti noomoor jedhaatoo achiin booda yaada biyyoota dhiyaa kana jijjiirsisaa jedhamee kanatu jira. Egaa kana kan biyyi kan itti jirtu dippiloomaasiin kan itti jiru sanaan ala diinagdeen akka
akka malee kufee jira. Kanaafis hirkoon amma duraanii biyyoota garaagaraatirraa gargaarsiin argamaa ture. Akkuma biyya kamiiyyuu immoo yoo nagaan jiraate, yoo dimokiraasiin jiraate, yoo mirgi namaa eegame liqaaniin argamaa, gargaarsiin argamaa. Akkasumas warri kun multilateral institution jedhaman akka World Bank, IMF isaan hundi gargaarsa hin kennu. Rakkoon yoo mudate biyya tokko rakkoo sana keessaa baasuudhaaf kuni hundi amma hin jiru. Kuni hundi amma dhabamee kan amma jiru wanti amma ilaalaa jirru akka Abiyyi jedhutti. Abiyyis kana hubachuun isaa waan guddaa tokkodha. Akka ilaalaa jirrutti kun hundi diiyaasporaa irratti hirkatanii jiru. Diiyaasporaan immoo humna sanaa hin qabu. Diiyaasporaan humna sana ittiin geggeessu hin qabu. Humna hanga sanii diiyaasporaan yoo guddate doolaara 100,000, yoo guddate doolaara miliyoona 1, ishiin suni bajeta biyyattii keessatti waan biyyattiin alaa galfattu san waan 7 hin taatu suni. Kanaafi kufnee jirra. Kanaafi waraanichi dhaabbachuu qaba. Waraana kana dhaabuu qabna. Waraana kana ammaanachi itti adeemuu hin qabnu. Nan beekaa warri Amaaraa waraanni kun akka itti fufu fedhii qabdu. Garuu yoo dhugaa dubbanne waraana kana eenyutu gatii kaffale yoo jenne warra kaantu irra gatii kaffale. Isin fedhii qabdu malee waraanatti yookiin immoo dirree waraana sanatti galuudhaani kana gochaa hin jirtanii jedhee dubbatee jira jedhanii gama biraatiin waraana kana itti fufnee jennaan nuti isaanii ammaan tana nama 60 ol leenjisanii jiru. Sanaan alaa jeneraala 60 qabu. Koloniila 300 ol qabu. Kanaafi keessattuyyuu middle leadership, military leadership jedhamu kana gahaa waan qabaniifi kana hin geggeessu. Keenya diishkaa tokko kini matarayyesii tokko yoo itti kenninee jenne innumti diishkaa dhukaasu suni ofiisaati kan ilaamaa yookiin immoo xiyaasaa sana bakka rukutuu qabu sana kan rukutuu hin dandeenyedha warra leenjii dhiisa to'i. Kanaaf loltuun keenya ganaa leenji'ee loltuu proper loltuu biyyattii ta'uudhaa fi waggaa tokko isa fudhata. Loltuun nuti qabnu hundi tambeen ittiin harkaa dhumee jira. Saniin booda loltuu qabna jennee ittiin boonnu ittiin dhaadannu tokkoyyuu hin qabnu jedhee jira. Jedhee dubbateera. Egaa kuni dhugaadha. Namoonni baay'eenis namoonni keessattuyyuu militarii irratti beekumsa qabanii biyyattiin militarii akka hin qabne, biyyattiin milishaa malee regular militariin akka hin jirre, regular militariin akka harkaa dhume, keessattuyyuu immoo middle leadership kan jedhamu suni akka hin jirre sana baay'inaan warra Tigraayitu qabatee ture durumaayi. Kuni waan rakkoo uumu ta'ee argamee jira. Kanaafi ammatti akka dhagahamaa jirutti egaa rakkoon kuni rakkoo hundumaatii ta'aati kan jiru. Namoonni koronaadhaan qabamanii heddummaatanii namoonni koronaadhaan qabaman amma baay'ee heddummaataa jiru. Iddoo baay'eetti koronaan babal'achaa jira. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo gochuu qabdu. Keessattuyyuu maaskii otoo hin fayyadamin hin bayinaa. Yoo egaa biyya sana keessa maal akka ta'e odeeffannoo hin arganne namni baay'ee qabamaa jira jechuu malee yoo dandeessanii hanga danda'ametti vaaksiinii fudhadhaa, talaallii kana fudhadhaa. Talaallii yoo fudhattanii talaalliin kun hamma tokko isinirraa ittisuu danda'a. Keessattuyyuu Omicron jedhamu kana kan amma babal'achaa jiru fakkaata. Iddoo baay'eetti Finfinnee keessattis haa ta'u magaalota gurguddaa akka Adaamaa, Asallaa, Amboo, Naqamtee, Jimmaa kana baay'ee akka babal'achaa jirudha oduun nuti qabnu. Iddoo baay'eedhaa. Kanaaf uummata keenya of eegaa distaansii meetira 6 walirraa fagaachuu akkasumas
maaskii godhachuu bakka namni walitti baay'atee jiru dhaquu dhiisuu kana yoo raawwattanii jettanii inni milkooftu jedhee yaada. Ittaanee kan jiru oolmaa addunyaati. Oolmaa addunyaatiin feesbuukiin duguuggaa sanyii iddoo hin kennine jedhamee jira. Egaa kana har'aa baay'ee qorannoon tokko har'a ta'ee meetira 2 asitti Ameerikaatti 6 feet waan jedhamuu fi dhiifama meetira 2 walirraa fagaadhaa tole koronaa irratti jechuudha. Sana amma feesbuukiin har'a qorannoon tokko akka baay'eetti qorannoon tokko akka argisiisetti feesbuukiin waa'ee Itoophiyaa keessatti duguuggaa sanyii irratti callisuu filatee jira jedhamee jira. Otoo feesbuukiin yeroodhani tarkaanfii fudhatee jiraatee yoo xinnaate walitti bu'iinsi kun hamma tokko dhaabachuu ni danda'a jedhamee jira. Kana kan kaasanii keessattuu jalqabarraa gaafa waraanni kun jalqabamee waraanni kun garagaree yommuu loltuun biyyattii mo'atamuu jalqabu namni Dajanee Asaffaa jedhamu namni fooloowarii 120,000 ol qabu feesbuuk irra bahee lammiilee Tigraay ajjeesuu qabnaa, duguuguu qabnaa, fixuu qabnaa jechuudhaanii ifatti dubbatee kun egaa jenosaayidii labse jedhamee laalamaa akka jenosaayidiitti lakkaa'amuu qabaa ture. Kan ammoo warri tiwiit godhee namni sheer godhee nama 900 oliidha. Akkasumas namni 3,000 olii ri'aaktitti godhee jira jedhamee jira. Kun egaa mallattoon kun kan argisiisu keessattuyyuu namni kun gaafa waan akkasii kana dabarsu waan akkasii duguuggaa sanyii kana dabarsu achii kan lakkii jedhee baay'ee muraasa jedhama. Lakkii kan jedhe baay'ee muraasa kan jabaadhu eenii sirriidhaa jedhee heddummaataa jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e egaa kuni waan baay'ee nama yaaddessuudha. Kuni keessattuyyuu dubartiin dhalootaan yookiin maatiin ishee Eertiraa ta'anii fi biyyattii Finfinneetti kan dhalatte Miniit Gabruu nama baay'ee cimtuudha. Nama artificial intelligence irratti hojjechaa turteedha. Keessattuyyuu googilii wajjiniin ishiin akka jettetti feesbuukiin kana dhaabsisuu dadhabuun dadhabbina guddaadha. Namni akkasii kun kaa'ee jechoonni akkasii kun hedduutu jiru. Jechoonni jenosaayidii of keessaa qaban, jechoonni jibba of keessaa qaban, jibba hamaa of keessaa qaban hedduutu jira. Feesbuukiin kanaan kan guutamee jirudha. Garuu kanarratti feesbuukiin callisuu filachuun isaa itti gaafatamummaa jala kan baasu miti jedhamee jira. Sanarraa kana wajjiniin qorannoo kana keessatti jechi Abiyyis ka'ee jira. Abiyyi kaansariidha. Warri egaa maqaa dha'uudhaaf illee rakkannaa garuu kaansariidha. Isaan aramaadha. Isaan baduu qabu. Isaan akkas ta'uu qabu jedhee wanti inni feesbuuk irratti barreesse innis akka ragaa jeenosaayidiitti lakkaa'amuu qabaa jedhamee jira. Isheenis jettee jirti. Otoo jennu isheen duraan michuu Abiyyi turte. Abiyyi yeroo aangootti dhufu yeroo inni biyya kana dhufu karaa namaatiin ishee argee baay'ee walitti dhiyaatanii ture. Miidiyaan biyyattis jajaa ture keessattuyyuu gaafa ishiin googilii baatuu fi achiin booda uummata sagalee hin qabneefan dhaabadha gaafa ishiin jettu egaa nuuf dhaabachuudhaaf wajjiniin jirteedhanii odeessaa turanii amma garuu kana jechuudhanii Abiyyiin akka waliin gallee fi Abiyyi akka balaaleffattu ifa gootee jirti. Taanee agawaan diinagdee akka malee miidhaa jedhamee jira. Agawaan diinagdee biyyattii akka malee akka miidhu dubbatamee jira. Agawaan egaa Abiyyi amma karaa
deeggartoota isaa yookiin immoo warra wajjiniin jiraniin akka dubbataa jirutti Agwaan waan tokko nu miidhu, Agwaan maal godha, Agwaan baay'inaanii buna irratti kan inni xiyyeeffatu, buna immoo gabaa addunyaa keessatti iddoo kamittiyyuu gurgurachuu dandeenya. Bunni gabaa addunyaatti hin beekamaa jireeti kan dubbachaa jiru. Haa ta'u malee kun dogoggora jedhamee jira. Biyyattii akka malee akka miidhuudha kan dubbatamee jiru. Duraan dursee Agwaa keessatti kan Agwaa irratti yookiin immoo Agwaan kan irratti dhiibbaa inni irraan gahu inni jalqabaa wayyaadha jedhamee jira. Textile industiriidha. Textile industiriin kuni textile industiriin biyyattii akka baay'ee textile industiriin biyyattii akka malee akka miidhamuudha kan dubbatamaa jiru. Textile industirii keessattuu industriyaal paarkii biyyattiin qabdu. Biyyattiin industriyaal paarkii 13 qabdi. Industriyaal paarkii biyyattiin qabdu keessaa 13 qabdu keessaa 10 warra textile industiriidha. Textile industirii warra hojjetanidha. Isaan keessaa parsantii product isaanii textilein isaanii parsantiin 80 gara Ameerikaatti kan dhufu gara Agwaa kanaani. Kanaaf inni cufamuuni caalaa biyyattii akka miidhuudha. Biyyattii haala akka malee akka miidhuudha kan dubbatame. Sanaan alas yoo laalamee jedhee exportii kanarraa biyyattiin kan argattu miliyoona 219 wayyaa kanarraa wayyaa biyya alaatti erguurraa jechuudha. Textile industry kanarraa sanaan ala sadarkaa lammaffaarra kan jiru buna miliyoona 137 argatteerti bara darbee 2020 Ameerikaatti buna gurguruudhaan Itoophiyaan miliyoona 131 kan argatte. Inni kun isin dhaabata jechuudha. Sanaan ala kophee naannoo miliyoona 11 achi asitti gurguraa turani. Walumaa galatti yoo laalamee jedhame egaa naannoo miliyoona 500 kan asirraa argamu kuni amma dhaabachuuf ta'a. Kibur Gannaa kan jedhamu hiriyyaan Biraanuu Naggaa nuti Agwaa keessaa gaafa baanee Agwaanii waa'uma bunaa qofa waan ta'eef buna san irratti buna keenya gabaa Eeshiyaatti gabaa yookiin Awurooppaatti gurguruu ni dandeenya. Buna gabaa bunaa hundumatu barbaadaa jechaa jira. Haa ta'u malee egaa kuni waan abdii kutannaarraa ka'edha malee dhugaa miti. Tokko bunni gabaan lafumaa ka'ee hin argamu. Sattuu gurgurachuu dandeenya jedhanii buna callisanii gara Chaayinaatti Beejingitti erganii gabaa nama buna bitu jedhanii hin bitamu. Duraan dursee gabaan isaa gabaa sana keessa galuuf barbaachisaadha. Dimaandiin sun jiraachuu qaba. Warri sana barbaadan argachuun barbaachisaadha. Kana keessa egaa Ameerikaan gabaan Ameerikaa kan baratamedha. Keessattuu USAID'n baay'ee hojjechaa ture buna biyya sanaa Ameerikaa keessatti barsiisuudhaaf. Amma isa kana lafumaa kaanii guyyuma tokkotti Ameerikaan nu didde jedhanii Chaayinaatti gaafa erganii Chaayinaan